nageenya isiniif haa ta'u lafuma jirtanitti anis nagaa kun jira galata waaqayyoo. Har'allee viidiyoo bareedaa tokko qabadheetiin isinii dhufee jira. Jaalattu jedhee tanaan abdii qaba. Innis maalidha? Akkamitti akka subscribe keenya dhufachuu dandeenyu jechuudha. Sana dura warreen chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun na jabeessaa isiniin jedha. Ani YouTube jettanii search gootanii argachuu dandeessu. Viidiyoolee adda addaa hojjedheetan jira, nyaata adda addaa jechuudha. Asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Inna subscribe kiyyaan asirratti dhossee waan jiruuf akkaataan dhossee fi subscribe kiyyaa akka mul'anne akkaataan taasisee isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti amma subscribe'n amma akka ta'e isinitti mul'achaa hin jiru jechuudha. Inna kanaaf haala kamiin immoo akka dhufachuu dandeenyu asuma isinitti agarsiisa. Haala kamiin akka hojjedheetu dhoksa jechuudha subscribe jechuudha. Na viidiyoo linkii kana fakkaatu. Na haaluma argachiisan kanaaf subscribe kiyya mul'atu amma. Na kanaaf haala kamiin akka dhufachuu dandeenyu keessattuu warreen haaraa reefu YouTube jalqabnu nu barbaachisa jechuudha. Nama as keessaan baana. Ergaa as keessa baanee amma gara Kiroomiitti seenna jechuudha. Asitti duuba deebinee bakka searchiin jiru kanarratti www.youtube.com jennee barreessina. Innaa haala kanaan nu dhufa. Erga haala kanaan nu ba'ee booda bakka tuttuqaa sadan jirtu kana tuqna jechuudha jalqabaa fi erga haala kanaan tuqnee bakka gara gadii kana gad dhufnee desktop tan jirtu right irratti goone booda gara kanatti nu fida jechuudha. Amma gara kanatti dhufnee asitti profiiliin keenya baay'ee xiqqaasee mul'ata asirratti. Iddoo profiilii keenya kan argatunne your channel kan jedhu kana tuqna jechuudha jalqabarra kan jiru. Inna erga akkas goone booda guddisee isinitti agarsiisa. Customers channel kan jedhu kun sitti mul'ata natti fakkaata. Inni asirratti tuqna jechuudha. Asirratti tuqnee xiqqoon eegganna. Haala kanaan nu fida jechuudha. Yeroon akkas godhee isinitti guddisuu jedhu siitingii isaa gara gadiitiin mul'atu. Erga haala kanaan nu baasee booddee gara gadii kanarratti mallattoo siitingii xiqqaattee mul'atti. Silkiin adda addaa karaa garagaraa isiniif fiduu danda'a. Hankoo gara gadii kanarratti naaf fidee jira jechuudha. Mallattoo siitingii gara gadii kana jira. Isarratti tuqna jechuudha. Erga asirratti tuqnee amma gara kanatti nu fida. Asinis xiqqoo guddisee isinitti agarsiisa. Maalirratti tuqna? Channel kan jedhu kana jechuudha. Isa lammaffaarra jiru channel erga irratti tuqnee amma immoo gara kanatti nu fida jechuudha. Erga akkas goonee booddee ammas immoo advanced setting kan jedhu kanarra kan nu barbaachisu ammoo advanced setting kanarratti tuqna jechuudha.
Erga haala kanaan nu fide ammoo asii ol oofna jechuudha. Haala kanaan asii olee erga akkasitti ol oofne gara gadiisaa kana subscribe count kan jedhu gara gadiitti kan argamu kana display the number of people subscribed to my channel isa jedhu kana warri subscribing keessa mul'atu raayitii kanatti irra jira jechuudha. Ankoo raayitiin qabu ammoo isinitti agarsiisu malee raayitii kana irraa balleessitu jechuudha. Erga irraa balleessitanii booddee gara gadi kanarratti save kan jedhu isinii fida. Save godhattu jechuudha. Raayitii erga irraa balleessitanii sana booda dhumate jechuudha. Kana fakkaata. Hojii jaalattoota subscribe godhaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Subscribe like gochuun na gargaara isin jira nagaa naa ta'a.